jira namni obboleessa qaba guyyaa tokko waan jedhamu jira keetii ati obboleessa koo ajjeesiftee ati jiraata obboleessi kee nagaan jiraata never islaamummaa jechuudha ati ergaa kee dabarsita islaamummaa jechuun namni maammee na dhageeffatu kaakise tokko maammeni pirezidaanti maammeni obboleessa koo dabarsee diina fillaadhu jedhe irrattan du'a malee obboleessa koo osoo ani ilaalu diinaaf dabarsee hillaadhu jedhe laayivii irratti dubbatee jechuudha. Maaliif yoo badaas ta'ee yoo gaaris ta'ee obboleessa kee waliin dhaladhe yoo balleesses yoo waan fedhes godhe nan gorsa malee nan deeffadha malee diinaaf dabarsee isan kennu. Amantaa soo jijjiirrate mirga isaati abbaan fedhe amantaa fedhe hordofu mirga qaba jedhee falmee jechuudha obboleessa ofii. Koodee ofii jechuun isa kanaadha. Gariin immoo kooduma ofii kana ajjeesaa bakka agartanitti gorra'aa bakka agartanitti lubbuu isaa baasaa jedha. Obboleessa waliin dhalatan ta'anii jechuudha. Garaagarummaan Mubaarakii fi garaagarummaan pirezidaantii Maammee isa kanaadha. Mubaarak maal jedhee ajjeesaayi bakka itti agartanitti ajjeesaayi obboleessa kiyyaa miti ajjeesaayi jedhe tiruu tokko ta'anii jechuudha. Naa obboleessa gaarii si yaadu badaa si yaadutu jira jechuudha walumaa galatti. Kanaaf Mubaarakii fi garaagarummaa Maammee pirezidaantii isa kanaadha. Waa'ee awwalee irratti jechuudha obboleessa isaanii irratti kan akkasitti wal falmaa turanii akkasitti immoo Maammeen diinaaf hin kennu dabarsee jedhee falmatee jira obboleessa isaa koodee hiyya jedhee badaas ta'u gaaris ta'u amantaa fedhe yoo hordofeeyyuu dhiiga kootii dhiigni koo gaafa na biratti waa ta'e garaan koo nan danda'u hin danda'u ani jedhee raa'ate ofirraa falmatee jechuudha. Pirezidaantii Maammee jechuudha waan fedhe soo ta'e jedhe dhugaa dubbachuudha fi ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenyi waaqayyo sin yaa baay'atu akkam jirtu waan obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyo sin jecha egaa hordoftoota kiyya kan warroonni chaanaala kiyya faaraa taata subscribe gochuu maamila keenya taa'e warta ajjartanis galatooma ulfaadhaay isiniin jedha egaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti argitanitti ustaazonni illee hin jiranii wal mormaa jiran jechuudha akkasuma wal falmiidha wal falmii yoo isiniin jedhu immoo waa'ee awwalee musammaa fi pirezidaantii Maammee musammaa akkasuma immoo Mubaarak musammaati isaan irratti obboleewwan sadeen irratti wal falmiin dhufte jechuudha sababii wal falmiin dhufteefis waa'ee awwaleen amantaa jijjiirrateeti Mubaarakiin wal lolanii Mubaarak immoo ajjeesaa jedhee achumaan Maammeen immoo akkam obboleessa koo ajjeesaa jettaanii waan fedhe yoo hordofe obboleessa kiyyaa dhiiga kiyyaa jedhee sababa san irratti wal falmanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf immoo an akka kootitti namni kamiyyuu gaarii miti du'a waliif yaaduun jechuudha. Maaliif obboleessa kee dhiisiti obboleessa kee jechuun immoo tirii tokko buraafattee baate jechuudha. Maaliif hojjette qubni shanan kana jechuudha quba shanan kana jechuudha gaafa tokko ofirraa murtee hin gattaa quba kana dumasi dhukkubeeyyuu ofirraa murtee hin gattu bare akkuma san jechuudha. Kana biraa yoo murtee si dhukkubaa bara sin dhukkubu sitti nagaamu akkasanii jechuudha. Koodee jechuun illee akka quba keetii kanaa jechuudha. Gaafa koodee keetu kan akka quba kanaatti si dhukkubaa jechuudha. Kanaaf pirezidaantii Maammee akka qubaatti dhukkubee jechuudha. Garuu Mubaarak maal akka ta'e hin beeku ajjeesaa kan jedhu obboleessa ofii ofuma balleesse oduma waan fedheeyyuu ta'e gorfachuu qabaa deeffachuu qabaa waan fedheen deeffachuu qaba malee ajjeessi jechuu never garuu akka yaada kootitti kan yaada Maammee tan deeggaraanii jechuudha. Inna maaliif namni amantaa fedhe hordofuu mirga qaba. Kan jeequ yoo ta'e seeratu jira seeratti dhiyeeffame seeran gaafatama jechuudha. Kuni waan salphaadha garuu ajjeesaa seerumti illee amantaa kamiyyuu ajjeesaa namni namaan jedhu hin jiru. Ajjeesaa hin jiru. Gaafa amantaa namaallee kan tuttu ta'e seeratti dhiyaattes seeran gaafatamtaa jechuudha. Maaliif lubbuu kana kan nu uume eenyudha waaqayyotu nu uume waaqayyotu nu baasa. Nuti akka amantaa keenyatti jechuudha. Akka amantaa biraatti hin beekan. Garuu amantaa kamuu keessayyuu ajjeesan hin jiru ka maaliif namni nama ajjeese ofii isaatiiyyuu du'aadha. Ofii isaatiiyyuu du'e jechuudha. Ofii keetiin lubbuu namaa baaste atis teetu borusuma baati jechuudha bare. Innaa cubbuu itti ofiif of gate jechuudha. Garuu kan namni ajjeesu suni
jannata hin gala jechuudha namni ajjeese sun garuu kan kee ati ajjeese sun gaafa duutellee jannata galuu dandeessu waan feete iyyuu goote jechuudha. Kanaaf obboleessi ofiitu obboleessa ofiitirratti du'a faradaa jechuudha yeroo bara kana keessatti jechuudha. Gaarii miti obboleessa dhiisiti alagaayyuu yoo ta'e ajjeesaa iddoo isaa maali jechuun gaarii miti maali ilma namaa kan uume waaqayyotu uume malee ilma namaati miti jechuudha. Aangoollee hin qabu ilmi namaa ajjeesuudhaaf maaliif kan nu uume waaqayyo kan nu ajjeesus waaqayyo jechuudha. Kanaaf obboleessa jechuun akka kootitti obboleessa akka maammee kana jechuudha. Pirezidaantii maammee dhugaa dubbachuuf mucaa kana duraanii badaase aydaa sammuun isaa bal'aadha dhugaa dubbachuudhaaf pirezidaantii maammee kana maaliif jechuun keessan hin oolu yookiin gaafachuun keessan oolu. Namni ijoollee baay'eedha kan amantaa walii arrabsaa oolu kan amantaa walii jeeqaa oolu baay'eedha. Garuu walajjeesaa jechuun hin danda'amu. Qabaati seeratti dhiyeessadha bakka. Abbaasani nama amantaa namaa jeeqe ajjeesaa jechuurra qabaati seeratti dhiyaata seera yaa gaafatamu. Seeran adabbisaa fudhata jechuudha. Malee lubbuu akkamitti lubbuu nama tokko waaqayyo itti uume akkamitti itti baasuudhaaf tattaafata ilmi namaa ajjeesaa yoo jedhu raamoodhaa gabaabii malee ajjeesuun cubbuudha barraamoo malafarra yaatu tanaayyuu cubbuudha namni ajjeesu jechuudha. Innaa kanaaf obboleessa jechuun kan akka maammee pirezidaantii maammee kanan jedha walumaa galattanii ani kan maammee tan deeggara malee kan wannaan deeggaru jechuudha. Kan mubaarik hin deeggaru sababbi isaas obboleessa jechuudha. Akkuma quba siniin jedhe sani nama dhukkubaa jechuudha. Gaafa soowaa ta'e har'a yaada miidiyaa kanarratti hunduyyuu of afarsa malee iddoo har'a obboleessi isaa waa ta'e baay'ee garaa isa nyaata jechuudha. Koodeen fi bakkuma fedhetti illee osoo ta'e garaa nama nyaatte jechuudha. Abbaaf fee walirra koodeen lamaan wal lolti baloli loltuumati wal lolteetu waan ferbaadde waliin jette jechuudha. Inna garuu immoo walajjeesaa maalii akkasii kana never akkuma harki ofii nama dhukkubu kana qubni kee kana tokkorraa murtee quba kee tokko murtee kaawwan hin dhiistu si dhukkuba hundisaatu jechuudha. Innaa kanumaaf akka kiyyatti kun hin barbaachisu jedha yookaan warri koomentii meesin maal akka jettan koomentii irratti barreessaa namni viidiyoo kun okay viidiyoo namni viidiyoo kana laaltan jechuudha. Mee akka maammeen jedhe moo akka mubaarik jedhe fudhattu dhugaa dubbachuu wayya malee sobanni faayidaa hin qabu jechuudha. Maaliif addunyaa kanarra gamuun jiraattu hundi keetu waan addunyaa kanarratti waanuma facaafatte ofii keetii haammattaa miti wanta fakkeenyaaf amma gizee lafa qottu waan facaafatte sana haammatta yoo qamadii facaafte qamaduma haammattaa yoo garbuu facaafte garbuma haammatta akkas jireenya addunyaallee kan ati gaafa gaarii lafa kanarratti hojjette gaarummaa keessa fudhattee deemta malee kan nama ajjeeftee fi gaarummaa fudhattee hin deemtu jechuudha. Waan badaa hojjette baduma keessa fudhattee deemte gaarummaa hojjennaan gaarummaa keessa fudhattee deemte jechuudha. Kanaaf akka kootittani dogongora qabaa iddoo kanatti mubaarik dogongora qabaa haafte illee hootee amantaa fees hordofuu qabaa isas arrabsuu waan fedhe isa gochuu hin danda'a. Garuu dabarsee diinaaf laachuu ajjeesaa jechuun obboleessa ofii gama akka garaa walitti jabaate ilmi namaa kun kana kanatti agartaa jechuudha. Na gaarii mati walumaa galatti nama ajjeesaa jechuun akka kootitti yakkaayyubbo dhugaa waaqayyoo yakkaa kun nama gaafachiisa. Annaa akkasii siniin jedha kaayii maammee galatoomii obboleessa kee baraarfattee irratti loltee irratti waan fedhe wal godhaasi yeroo barbaadde wal arrabsaa waan feete wal godhaayyuu obboleessi ofii obboleessa ofiiti. Osoo namni tuqeeyyuu hin jaalatu jechuudha. Akkuma sanni kunoo mubaarik yannoon illee maammeen illee abbaan feete obboleessa kiyyaaf diinaaf dabarsin kennu jedhe dhugaasa.